Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun miidiyaa keessan jaallatamaa Finfinnee Maltii Miidiyaa irraa yoo ta'u, odeeffannoowwan guyyaa irraa walitti curannee isin biraan ga'uuf jenna. Oduu kanneen qindeessuun dubbisaa isin waliin kan turu Anaagaa Jimaati. Haga dhuma sagantichaatti nu caqasaa jechaa mataawwan oduu irraa keessaa waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa leenjisaa ture eebbisee bobbaasuu, naannoo Oromiyaatti namoonni rakkoo keessa jiran gargaarsa tattamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen tola ooltummaa ibsuu isaanii, Oromiyaa keessatti ammallee ajjeechaan guyyaa guyyaan adeemu jabaatee itti fufuu, lixa Shaggar aanaa Cobii keessatti namni nagaan tokko hidhattoota waraana mootummaa Itiyoophiyaan ajjeefamuuf manneen namootaa hedduunis ibiddaan gubachuu kanneen jedhan odeeffannoo biyya keessaa of harkaa qabnu yoo ta'u, odeeffannoo alaa qabannee jirruun ammoo Muummichi Ministeeraa Israa'el Hezbollaan waraana kana seenuun gaaga'ama guddaa fidaa jechuuf waraanicha wal qabatee waan deemaa jiru isin biraan geenya. Nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa leenjisaa ture eebbisee bobbaasuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa miseensota haaraa leenjii waraanaa fi siyaasaa kennaafii ture barnoota xumursiisuun eebbisee gara lolaatti bobbaasuu beeksise. Odeeffannoo Finfinnee Maltii Miidiyaan argate akka agarsiisutti waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessatti dirree leenjii baafatee hojjetaa akka jiru eerame. Haaluma kanaan waboon zoonii giddugalaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo ofitti simatee leenjii siyaasaa fi waraanummaa kennaafii ture xumursiisuun kaleessa onkoloolessa 22 bara 2023 eebbisiisuun dirqama itti aanuuf qopheessee jira. Sirna eebbaa kanarratti geggeessitoonnii fi qondaalonni waboo kan argaman yoo ta'u, hogganoonni kunneen haasaa taasisaniin eebbifamtootaan baga kanaan isin ga'ee erga jedhaniin booda haala jajjabduu keessa obsaa fi murannoon darbitanii eebbaaf geessaniitu. Isin warqee ibiddaan qaramee ba'edha. Saba keessaniif faayadha. Sabni keessanis isin qabaachuu isaatti ni boonaa ni gammadas jedhaniiru. Haala amma jirru kanaan itti fufnaan guyyaan bilisummaa fagoo hin jirtu jechuun hawaasni Oromoos qabsoo isaa rarraga bilisummaa irraan ga'amaa jirtu kana akka qaroo ija isaatti tiksee asiin ga'ate irratti hirmaatee xumuratti gochuuf of qopheessuu akka qabus dhaamariiru. Lola bobboo fi mootummaa gidduutti jabaatee itti fufee jiruun tibbana bakkeewwan hedduutti injifannoo gonfachuu kan himu waboon mootummaan haleellaa irratti gaggeeffamu qolachuu hanqachuu irraa uummata nagaa meeshaa maleeyyii bifa suukanneessaan ajjeesaa akka jiru eera. Hawaasnis lola waboo waliin gaggeeffamaa jiru qolachuu kan dadhabe mootummaan ilmaan Oromoo nagaa ajjeesuu irratti bobba'u himata. Odeeffannoo itti aanee qabnu naannoo Oromiyaatti namoonni rakkoo keessa jiran gargaarsa tattamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen tola ooltummaa ibsanii. Uummanni rakkoo nageenyaa fi uumamaatiin qeerraa buqqaafamanii argaman gargaarsa tattamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen tola ooltummaa biyya keessaa ibsaniiru. Uummanni naannoo Oromiyaa sababoota rakkoo nageenyaa fi weerara dhibeetiin rakkina keessa jiru gargaarsa tattamaa kan barbaadu ta'uu dhaabbileen misoomaa Faawundeeshinii Misooma Biiftuu dhaabbata tola ooltummaa Harmee fi dhaabbata tola ooltummaa CDCB jedhamu ibsaniiru. Akka biiroo fayyaa Oromiyaa wabeeffachuun FMB ibsetti naannoo Oromiyaatti godinaalee 16 magaalota 7 fi aanaawwan 117 keessatti bara 2023 keessa weerarri busaa mudachuu gabaaseera. Weerarri busaa godinaalee lixaa fi qellee Wallaggaatti hammaataa waan ta'eef uummata jiraattota Wallagga lixaa keessaa harki 70 fi qellee Wallaggaa harki 60 ta'uu busaadhaaf saaxilamee argamaa jedheera. Godina Wallagga lixaatti namoonni 222,022 dhibichaan shakkamanii hagayya hanga fulbaanaatti qorataman keessaa 100,128 kan ta'an irratti dhibeen kun argamus ibse. Akkasumas godina qellee Wallaggaatti namoonni 51,000 ta'an dhukkubichaan qabamaniiru. Irra caalaan namoonni dhibee busaatiin lubbuun darbee kan buufata fayyaa lixa Wallaggaa hospitaala Beekiitti argamaniiti. Hospitaalichatti rakkoon dhiyeessii qorichaa, hir'ina ambulaansii, hojjettoonni fayyaa hojii dhaabuu fi hir'ina xaa'oo ta'uu ibsichi addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni tola ooltummaa CDCB jedhamu qorannoo geggeesse jedheen sababa walitti bu'iinsa hongee weerara dhibee naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun lubbuun namaa darbuu, uummanni baay'een buqqa'uu, qabeenyi manca'uu fi hojiileen misoomaa gufachiifamuu ibseera. Akka bu'uura argannoo qorannoo CDCBtti uummanni gara miliyoona 1.3tti dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'eera. Baay'ina namoota buqqaafamanii hamma caamsaa 2023tti uummata 200,010 yoo ta'u manneen barnootaa cufaman 739 ta'uu fi barsiisonnii fi ogeeyyiin 1117 hojiin ala ta'aniiru jedhe. Dhaabbanni tola ooltummaa Harmee fi Faawundeeshinii Misoomaa Waliigalaa Biiftuu
ibsa walootiin dhaabbilee gargaarsa namoomaa mootummaa fi miti mootummaa namoota rakkoo keessa jiran kanneen akka gargaaran waamicha taasisaniiru. Gargaarsa hatattamaa barbaadamu gargaarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee biroo taasisuun weerara busaa fi dhibee hir'ina nyaataa jiru hiikuun xiyyeeffannoo jalqabaa ta'uu qabas jedhaniiru. Odeeffannoo itti aanuun Oromiyaa keessatti ajjeechaan guyyaa guyyaan adeemu ammallee jabaatee itti fufuun gabaafame. Ilmaan Oromoo nagaan ajjeefamuu, qe'ee buqqaafamuu, guddaa xinnaan lubbuun darbuun ammallee hammaachuun itti fufeera. Ajjeechaan waggoottan 5 as bifa hamaan raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, daa'ima, ulfa jaartii fi jaarsa osoo hin jenne haala yaachisaa keessatti kan argamu ta'uu isaatu himame. Haala kanaan gabaasa argameen godina Qellem Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggeessi tokko milishaa sirna mootummaa Itiyoophiyaatiin ajjeefamuu himameera. Siyaasni hiikoo kan harkatti dhabe kaadiroonni mootummaa Itiyoophiyaa ajjeesuu akka furmaata waaraatti ilaaluun sagantaa guyyuu godhatanii dargaggoota Oromoo dhabamsiisaa jiru kan jedhu gabaasichi. Ajjeechaan kun onkoloolessa 21 bara 2023 kan raawwate yoo ta'u, jiraataa godina Qellem Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa 7 kan ta'e namni maqaan isaa Maamush Tasfaa Oliiqaa jedhamu balleessaa tokko malee milishaa mootummaa Itiyoophiyaan ajjeefamuu eere. Dargaggeessi kun dhibee sammuu akka qabu kan dubbatan maddeen daandii gubbaatti waaree booda naannoo sa'a 8tti milishootni torbee darbe leenjii fudhachaa turan eebbifamanii bobba'an tarkaanfii ajjeechaa gara laafummaa tokko malee irratti fudhachuu maddeen dabalamuun addeessaniiru. Odeeffannoo biraa itti aansee qabnuun lixa Shaggar Aanaa Cobii keessatti namni nagaan tokko hidhattoota waraana mootummaa Itiyoophiyaan ajjeefamuun manneen namoota hedduus gubataniiru. Oromoo waggoottan 6 darban erga Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufee eegalee gochoota seenaa impaayerii keessatti gaggeeffamee hin beekne keessummeessaa humnoota sirnichaan hidhachiifamaniin ajjeefamaa qabeenyi isaas gubachuun jiruu gadadoof saaxilamaa jira. Uummata nagaa jaallatu nagaa dhowwuun jiruu gadadoof akka saaxilaman gochaa kan jiru hidhattoonni mootummaa Itoophiyaa kunneen lafa socho'an cufatti gochoota hawaasa nagaa gaddisiisuu fi yaaddessuu hojjechaa kan jiran yoo ta'u, guyyoota 3 walitti aansuun lixa Shaggar Aanaa Cobii keessatti manneen qonnaan bultoota hedduu gubuu barbadeessaniiru. Hidhattoonni kunneenis magaalaa Aanichaa Cobii irraa ka'uun gara ganda qorichaa kootichaatti kan bobbaafaman ta'uu kan ibse maddii odeeffannoo keenya. Akkuma gandicha seenaniin manneen qonnaan bultootaa maqaan isaanii Diroo Beekaa, Siisay Beekaa fi Siisay Maatabee jedhamanii onkoloolessa 21 bara 2023 guyyaa dheengaddaa mi'a mana keessaa tokko osoo hin hambisiin guutummaatti jalaa gubuun barbadeessuu jiraattonni eeranii. Namoonni manneen isaanii jalaa barbadaa'e kunneen ragaa sobaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu maqaa jedhuun akka miidhaan irra ga'es eerame. Gabaasuma wal fakkaatuun lixa Shaggar Aanaa Cobii keessatti manneen qonnaan bultoota hedduu humnoota waraanaa mootummaa Itiyoophiyaan gubachuun barbadaa'ee jira. Odeessa arganne irraa hubachuun akka danda'ametti Shaggar lixaa keessaa tokko kan taate Aanaa Cobii keessatti ilmaan Oromoo hanga bineensaayyuu kabaja dhabuun ajjeechaa jumlaa bira darbee manneen namoota hedduu haala gaddisiisaa ta'een dheengaddaa onkoloolessa 19 bara 2023 ganda qorichaa kootichaa keessatti manneen namoota 12 olii mi'a mana keessaa dabalatee hidhattoota mootummaa Itiyoophiyaatiin gubachuu eerameera. Namoonni manneen isaanii guyyaa jedhame kana jalaa gubate kunneenis Balaa Jabeessaa, Fufaa Kurubaa, Shaamballii Kurubaa, Daraaraa Luggee, Fiqaaduu Lachiisaa, Ajabii Lachiisaa, Bajigaa Guutamaa, Amantee Dirribsaa, Calqabaa Dhaabaa, Bojaa Fiqaaduu, Shabbaree Imaanaa, Doorsisaa Kumaa fi Guddataa Iddoosaa kanneen jedhaman yoo ta'u, waraanni mootummaa Itiyoophiyaa barraaqaan magaalaa Aanichaa Cobii irraa deemuun akka barbadeessan eerame. Namoonni manni jalaa gubate kunneen yeroo ammaa da'oo dhabuun bosona keessatti dararamaa jiraachuu jiraattonni dubbachuun namoonni qabeenya isaanii jalaa barbadaa'e kana keessatti dubartiin ulfaa tokkos akka argamtuu fi haalli isaan keessa jiranis yaaddessaa ta'uun himamee jira. Odeeffannoo dhumaa fi odeeffannoowwan biyya alaatii of harkaa qabnuun ammoo muummichi ministeera Israa'el Hezbollaan waraana kana seenuun gaaga'ama guddaa fidaa yoo jedhan gargaarsi lammiilee Falasxiiniif deemaa jiraachuu gabaasni Aljeziraa ibsee jira. Muummichi ministeera Israa'el Netanyahuun gareen finciltoota Libaanos Hezbollaan Israa'el waliin adda waraanaa lammaffaa akka hin banne akeekkachiisuudhaan Hezbollaan Israa'el waliin lola kan seenu yoo ta'e Israa'el deebii guddaa kan laattu ta'uu fi Libaanos irratti gaaga'ama hamaa akka fidu dubbatan. Netanyahuun naannoo daangaa Libaanositti komaandoowwan Israa'eliif ibsa kennan Hezbollaan guutummaatti waraana lola Gaazaa keessa seenuuf murteessuu fi dhiisuu isaa yeroo ammaa kana
isinitti himuu hin danda'u jedhan. Haa ta'u malee waldhabdeen kun Israa'eliif jiraachuu yookaan du'u jechuun dabalaniiru ibsaniiru. Akka CNN kaleessa gabaasetti Ameerikaan Israa'el lola lafoon Gaazaatti taasisaa jirtu akka tumsitu jabeessitee gaafachaa jiraachuu fi tarkaanfiin kunis lammiilee Israa'el Hamaasiin ukkaanfamanii jiran akka gadhiifamanii taasisa jechuun ibsee jira. Tarii White House kan dhimma lolaa qabbaneessuu gaafatteef yeroo lammiileen ishee gadhiifaman namoota Hamaas waliin dhimma waraanaa irratti waan wal dubbatan qabu jechuun xiinxaltoonni eeraniiru. Oduma naannoo Gaazaan wal qabatuun konkolaattonni gargaarsaa 17 lammiilee Falasxiiniif Masiriirraa gara Gaazaatti qaxxaamuruu isaanii miidiyaaleen idil-addunyaa fi Masirii hedduun isaanii mul'isan. Haa ta'u malee fedhii hawaasa Gaazaa jiraniif guutuuf guyyaatti konkolaattonni fe'umsaa gara 100 akka barbaachisan UN tilmaameera. Rakkoo gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti uumame guutuuf xiyyaaronni 2 Qaaxar irraa nyaataa fi gargaarsa yaalaa toonii 87 fe'anii gara magaalaa El Arish Masriitti qajeeluun isaanii ministeerri dhimma alaa Qaaxar beeksiseera. Gargaarsi kun qaama deeggarsaa Qaaxar uummata Falasxiinotaa fi sababa Israa'el boombii Gaazaa irratti dhoosteen haala rakkisaa namoomaa uumameen ta'uu ibsi ministeerichaa dabalee caqasee jira. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe gochuun hin dagatinaa. Dhaamsa keenya qophiilee wal fakkaatuun haga wal arginutti nagaan nuuf tura.